Jirra jirtu my family hundi keessanuu baga jiraatanii. Hi guys, hi my family. Good morning. Baga jiraatanii hundi keessanuu baga jiraatanii. Okay, kaleessa komentii jalatti abshir naan jechuu dhiistanii family kiyya. Abshir inshallah rabbi sirraa qabu naan hin jettanii komentii jalatti kanatti kolfitanii biraankii nurratti dalagaa jirtu. Biraankii maal isin irratti dalagama? Kaleessa itti bilbilee narraa kaasuu dibdee har'a itti bilbilee. Afaan keessan kan dhageettan ta'anaa yookiin biraankii natti ta'ee isin dhiisti anuu biraankii na fakkaataa jira dhugaa amanuu hin dandeenye nama waggaa dheeraa wajjin nyaattee dhugdee wajjin turte hiriyaa jettee amanti akkamitti waan akkana sirratti dalagaa ajaa'ibaa natti ta'e jechuudha. Mee lamaniyyuu miti bilbilee waliin dhageenya ammaaf waan akkana narra dalaydee ibsi waggaa meeqa wajjin turre jedhaani ka wajjin dhageenyu ta'a. Let's go. Itti bilbilee waan jalaa kaasti jechuudha. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علم الشمس والقمر بحسبان. الو هاي هرياتي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. silaa sin dubbisu akkuma rabbiitiif si dubbise waan ati narra dalayde maali maas si godhe garuu Bofa dhagaa isitti maalii ma'aati bofa jechuun beeytaami bofa ta'uu gamaali si arge kaleessa eda barii kana naatti mana ijoollee maal ati waliin haasofte jechuudha. Kaleessa viidiyoo narratti waraabdee amma sagalee isii odisni baasa jette galgala laayifii nagaachite habiibti akka fira ta'an akka hiriyyaa ta'an na salphisuuf akka nama hiriyyaa dhugaa ta'an agarsiisuufi. Namni rabbi kun ani dhagaa ati bar amma miidiyaa irratti odisni viidiyoo kee bar dhaggeeffataa ture. Miidiyaa irratti boruu sagalee isiitiif isii odisni baasa jetteeni kaateeti achi kaatee eda naguma rabbi isa laayifii nagalchiteeti achi na waraabdee ganda dhiirri hanga kana ta'u hojii jirrutu kanarraa fudhate dhiirsa jechuudha. Tokkoffaa jaarsa kee na bira agarte argitee jaarsa kee suuraa isaa na bira agarte ada ati bofa beeyta bofa ati bofa qoree marga keessaa jechuun si himaafnesh. akkana dhageeffadhu ati silaa kaleessa na himatte sitti himaa ture sirraa kaasuu dide kabaja hojii nyaanne jedhee kaleessa waliin turre biyya takka keessa waliin turre dhugaa ammallee biyya takka keessa waliin jirra lafarratti kootu na gaafadhu siin jedhe dhageetta hin callise yoo dhugaa ta'e waan ati heega ati kaleessa odisni baasatte firooma hiriyyaa akkanatti ati bara ati bofa ta'uu kee gada si argima bofa keessaa bofa qoree bofa keessaa bofa itillee keessaa bofa afaa jala bar si odisni darba jettanii waan kiyya sagalee itti ol darbitu dhabde mee jabduu taatu babbaasi dhabdee nani akka hiriyyaa taane kun hiriyyaa akkana wajji jirutu nagane jechuun na haasofsiisaa turte laayifii si hojii kolfaa ture waraabdee moo gadhiifte jechuudha. ganaa gadi si waraabayyu ganaa Eega feete sagaleen gaafa ati weessaaf binnaa ergite beekaa moo gara birootti galabatate yoo beete haqqi dagatte yooti. Gaafa fira kee dhageeffadhu sitti ma. Dhageetta. Inni dhaga. Gaafa dawwalee boo'ee sitti mee waggaa lamaatti. Eeywa. Gaafa an dawwalee waggaa lamaan tan abbaa manaa kiyyaa fira kee fuudhee fira ati fuusiftee akka ati fuusifte beeku sitti madde waan naan jette yaadatta irraa godii jiraadhu dhiirarraa kophaa jiraata maasirraa hir'isa sillee heegaa suba maasirraa hir'isu dalaga dhufa jazaadha heergaa isa kas taate sagalee jeeta ati weessaaf binnaa barreesse osii baasa ani haga ammaa osii baafne haga ammaa dubbanne situ waa beeka takka onna deebita takka ganna fuuta takka fira fakkaata takka maalin ati talakkame kale fira keessa maa fuusifte ati madaani ibiddi
akkas dhagaara. Geeffatte? Gaafa isaa dhageef na bira argitee viidiyoo suuraa isaa na bira argite waan fete haasa'e sanirra albaatii walii gaa ooftan agartee abbaa masii wajjin haasa'e isa wajji xumuradha. Gaafa suuraa isaatiif ana wal bira argite agartee gaasa qoltarra sanirra ragaa nama kaayattee na haasofta dhiira haasofta kaayattee na haasofta ati ragaa irratti nama haasofta nama salphiftu malee haasoftu hin fidannu biyya tana keessa jirra. Ana si hoggaa meeqa wajjin turre? Hoggaa meeqa? Kabaja. 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 Kabajaan hiriyummaa akkana. Isiin sun jalaa baate atillee jaarsa kee argi. Walaakin jaarsa kee abbiran jiru. Adaan wanni zooroo kana jettuuf maali beeka? Jaarsa kiyyaaf kee waliin buusuuti. Hiriyaa jalillee wal beeka. Zoorsitee agartee jaarsi kiyya. Na hiikee garuu inni akka diqaalaa isaa guddisuuf fedha akkan heerumuuf fedha. Ati garuu dhiirsa namaan obsi adda dalagadhu fataa jedhi dalagadhu naan jette atillee fataa jedhi adda dee dalagadhu. Gaafa sagaleen haa qabu dalagadhu. Alhamdulillah. Fataa jedhi dalagadhu. Maaltu si cinqi? Dhiirri maalii ta'e? Nuhu akkas malee eega sun kijibbee malee kasi katabee dhiirsa keessa irraa fudhatan. Anaafuu naan taane naa jette gaafa sana. Akkasii mii? Kanaan ala mee sagalee viidiyoo natti mee laayivii takkana ergi mee waan kiyya dubbadhu miidiyaa irratti olba'e hiriyaa hiriyaa. Gaana. Qabaannaan durbitti baas jaarsa kiyya kana. Guyyaa rabbii Kanaan ala sawwaan guyyaa rabbii hunda makaan kee haasa. Guyyaa rabbii hunda ganaa sittiin haasaa viidiyoo si waraaba. gaafa san jechuun alatu diqaala. Asi ilaala maarre. Kanarras Si ilaala. illee narratti hin bu'ini Si ilaala illee maarre. narratti hin dhayini Si ilaala. narratti hin argine argite immoo gootu qabadhu. Ati nama si jala januu dhabde? Nama si jala januu dhabde qoyati. Nama si Ani jala. bar waan jalaa dhaabadhu lakki haliima waan baay'ee hojii turre dhaabadhu waan kana waliin hin jennu dhaabadhu. Ani jalaan jiru. Hin jala siin hin jala dhiirsi si jalaa deemsi bolookti godhe sirraa godhe. Na bira agartee bas qabadhu dandeettu qabadhu manatti. Gaafa durbittalli teessa Hatta bil- naafata walirratti Hatta walirratti hiree gaafa daawwallee dhiirsa kee qabatu wallaal. Caddana jentanii dhalabaaf fiddanii fi ol gootanii gaggootanii daa'ima fuuta. Na dulloomsa dhiirsi mee maal naan jette yaa naafata walirra hiine dhiirsuma kee maal qabatin gaafa isiin naan jettu san hin yaadattaame abbo imimmaan sobaaraa jiboottee baratti gaafa san. Fajjazaan harka irratti habeetti. Bakki bu'ani maaliif maal sobaa booya kama dhugaa booya handee maal jechuudha? Bakka jaarsa kee yoo ila ammallee dhaggeeffatu akka kalee Silkii bilbila anuu ittiin haasa'in. Bilbila anuu ittiin haasa'in. Bilbila anuu ittiin akka haasoftuun barbaadu okkee. Sii gala. eenyu waliin Jaarsi kee hojii akka haasofne bilbila anuu. Akkanaas. ani bar jaarsa kee yoo argite fudhadhu barsiin dandeettu qabadhu naan jettee dubbittiin ta'e atillee jaarsa kee dandeennan harka sukkuu miti lakkala boorsaa keessa kaa'idan. Boorsaa keessa kaa'e. Taalii kaa'e gaafa barbaadde qofa walitti dachadhaa adda yaasiiti. Gaafa barbaadde qofa walitti dachaase hojjechaa dandeenya. Ani maqaa kiyya naqaaftee haliima. Ofiifuu hin beekna hiriyaa wajji ture kabbaati. Naafati waan hunda abboo naafsi caalaa abboo haadha haatu haadha waliin beeku. Kanaafuu hoo wal qabdirree wajji jiraana yoo jette achumatti. Okay. Kee dandeettu qabadhu maqaa kiyya nakkaasin. Ani akkanuma nu. Ani maqaa kiyya bushaa jiddu guddoon jiddu dhufu. Amma maaliif? Fiddee yoo ta'u Gana guyyaa rabbii hunda si fida bofa naan jettaa inumayyuu hiriyaa waggaa meeqa wajjin turre bofa yaani summii sitti ta'e. Ganaa sagalee keetuu maxxansa. Ganaa sagalee keetuu maxxansa ammallee itti fufee viidiyoo. Hiwaakkatta.
Maalan Salaam alaikum. duraanuu masaanuun jaaladhu siin jedhee bar sitti himee tureemi. Raawwattee dhiiftee dhageetta. Safuun dur nuti ftiita maal karate oolteen bultuudha. Akkuma naan jette sana gorfamne adillee ilmoo lama anis ilmoo sadii himi. Ilmoo akkam goota. Jabaadhu ilmoo ta'e guddifadhu naan jedhaa turte bara illee gaafa dubbitti ta'e guddaasa kee yeroo ta'e hin dagatte waggaa lamaa bara. Bara waggaa digdama seenaa. Hin daganne maal rabbiin si haa deebisu jaarsa kan kee gati jaarsa namatti irraa fagaadhu. Bakka jaarsa. Inni dhiisu laala inni dhiisu dee maaliif dhiisan jedhu qalbiin akkasii kan kee rabbi si haa deebisu maa bakka aarii kan keetii natti ba'u addaa. Akka agana aartee silkiin irra cuftee jirti jechuudha. Buleeyyan kee akkuma dhageettanii akka faala gargalii hatticha iyyaa jedhe mammaaksi Oromoo boofaanaan jette namni waan gaarii yoo nama yaade guyyaa keessa bufatti jijjiirama. Boofaanaan jette akkuma dhageettan sagalee isii dhageettanii jirtanii. Aarii nama ofii dhabde aarii jaarsa ofii dhabde kafalatu waan ofii san waakkachuuf haasaa akkanaa kana jijjiirti. Lammata irratti hin bilbilinii naan jette akkuma dhageettan kana silkiin irra gaccufte jechuudha. Ammoon isiin akkanatti dallanteef maaliifi kaleessa akkamitti hiriyaanti akkana jettee viidiyoo waraabdee miidiyaa irra na baaste osoo wal jaalannu osoo akkas taanu kalli walli jaalala. Kalli walli jaalalli gara dhiirsatiin dhufe hin jiru jaalalli gara dhiirsatiin dhufe. Yeroo ammaa kana ani alfalligin daawun masaanuun jaaladhuan hiriyyummaa isiitu hafa malee dhugaa dubbachuuf hiriyyummaa yeroo dheeraa wajjin turre namni qalbiin gara jaarsaa hin jiru. Horri masaanuu jaalattanii lakkoofsa 2 barreessaa. Horri akka kiyya masaanuu jibbittanii lakkoofsa 1 barreessaa. Ani garuu masaanuun barbaadu waan feete taati malee guyyee amma isiin dallante ganaa TikTok irratti isii baasaa live irratti xiqqaa guddaan suuraa isii ol gargalchee irraa akka haasa'u isii taasisaa. Egaa obboleeyyan kee viidiyoon kee kana fakkaataa viidiyoo biraatti itti deemti itti fufaa kan paartii itti aanu itti fufaa waan isin naan jette hunda isaatu itti fufaa dhageettan jedhee yaada warri piraankiin naan jettanii kana fakkaataa viidiyoo biraatti deemti turtii gaarii.